Bagaluftanii simartuu isin arguu kiyyaaf galata guddaa gammachuu guddaan dhaga'ama. Duraan dursee warra koree waan kana qopheessiteef garbummaa kanaaf qopheessii akkanallee asitti waan argameef galata guddaa qabanii obboleessa kiyya Sa'idiif, obbo Muhammadiif, obbo Abdurrahim mada kana isin beeynallee yoo ka jiraattan taate baay'ee galata guddaa isin dhiyeessaa. Akkasumas manguddoo jirtan abboonni kiyya ka ilma kiyya ta'us asitti argamuun keessan baay'ee dhagamaa ani durumarraa jalqabee uummata kiyya bira jiraachuun jaalladha. Taarikuma kana wanni silaa oduu katabuu waan biraa danda'u wanti taarika Oromoo waan asii katabeef jaalala uummataati. Kana yoo isin bira taa'u mara akkuma baradhuuti taarika uummata irraa baradhe kana deebi'ee isinitti himuun kiyya immoo baay'ee natti gammada. Taarikni kiyya kuni samirraa dhufne arkaayivsii Amaaratirraa dhufne uummata keessaa dhufe. Uummata jechuun jaarsotuma akka argatu kanarraa waan dhufeef taarika kana isaanirraa dhaga'ee waggaa 30 duubarraa deebi'ee uummatatti himuun kun immoo gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Kana waan ta'eef isin maraa galata qabdanii isiniin jedha. Akkasumas immoo nama as jiru keessa Profeesar Muhammad illee akkuma beektan hangafa keenya ta'uu dunta'in nama gaarii namaati. Dhugatti Profeesar Muhammad dura taarika Oromoo isa barreessuu jalqabe. Waggaa 40 dura. An waggaa 30 dura barreessuu jalqabe inni waggaa 10 dura jalqabe jechuudha. Isa laalaa turre jechuudha. Wanni inni barreessee Londonitti dubbisuu jedhee tiraanspoortii eerbilaatti qabadhe yoo san kitaabni isaan baane 87tti kitaaba isaa wanni katabe hin jiru beeka wanni Oromoo namni Oromoo ka katabe hin jiru san dura kitaaba isaa wanna dissertation as dubbisuuf Londoniin dhaqee hagasii as yoo yaadattan Dr. Muhammad waan kana nama irratti beeksisuu danda'e maali yoo jettan Dr. Muhammad Osaa pireezidaantii ture waggaa 20 dura namni tokkichi nan beeku nama saahiba kiyyaa waan ta'in akka Paarisiyaan dhufee waan Annoolee kana akkan dubbadhu godhe. Deettanii waggaa 20 dura wanna kana namni ka dhagaye waan Annoolee waan qabsoo Arsiin keessa ture kana ka dhageessisa waan ta'eef galata guddaa qabaa jechuu kiyya. Akkasumas Dr. Muhammad arjaa nama arjaa jechuun taayimii isaa yeroo isaa irratti arjaa yoo waa godhu jedhanii namarraa nafu. Kitaaba kiyya kana kaagana guddatu peejii 600 ka ga'u ol taa'ee kana mara keessa deemee komantii naa godhe jechuun kitaaba kana kan barreessee gama dhiyaatu kana akkasumas immoo kitaaba kana bakka an deemee bakka deessu maratti dhiyaateetiin dubbataa ture galata guddaa qabdanii umriin si haa dheeratu jedhaan. Akkasumatti ka amma wanni dubbachuu barbaadu waan taarikaati. Taariikni kun immoo akkamitti dhiyeeffama. Ani waggaa 30 barreessaa ture. Akkuma obbo Abdurrahim jedhe obboleessi kiyya jedhe waggaa 82tti calqabe. Gaafsan namni Annoolee kana dhagaye hin jiru. Warra achi jiru malee. Oromoo maan hin dhageenye. Harka muraa kana dhageenye. Ani ka dhagaye nama baratti illee himee jira. Jaarsa tokkotu jira jedhan gosti isaa Jaawwi. Harka muraa harki isaa harka muraa saniin jira jedhan yoo bakka maraa deemu qalbillee qaba dubbilee danda'a. Harree hannee harki nurraa muramne biyyaaf bilisummaaf oduuloolu muramnee argise. Harree hatu waan badaa beeytanii biyya Arsii keessatti. Harree nama laafatu hata. Yoo hattellee waan biraa yoo hatte malee waan biraa harree hidhattee hirgamuun bara. Inni jaarsi suni maal inni jedhee yoo gaafadhu oma isaa beekuu barbaade. Jaarsi tokko natti himnaani maaluma afaan hin katabna jedhee wanni Annoolee kun amma akkuma argitan gaafsanirraa ka'ee amma kunoo siidan dhabamee bakka maratti ga'ee dikshinarii keessallee galee insaayikiloopidiyaa keessallee galee jira jechuudha. Kana baay'ee namatti dhagamsiisa jechuudha. Amma ka wanni dubbachuu barbaadu waan dheeraa ta'eef taarika kana obboleessi kiyya barreessi qajeelchi tartiiban himi waan naan jedheef maaliif namni martuu Annoolee gaafa tokkicha taate Azuulee gaafa tokkicha taate Oromoon immoo oduu Azuulee hin gahin duratti waggaa baay'ee turaa waan tureef lolli sun akkuma itti gahe himuun nurra jira. Maaliif Azuulee gaafa tokkicha Annoolee gaafa tokkicha fixan Arsiin akkamitti loluu danda'e. Maaliif Minilikiin kun gaafa lama deebi'ee hin beeku yoo lolu san gaafa takkeen nama daaraa godhee biraa deebi'a. Arsiin yoo 5 deebisiise isuma san harkaan qabuu qaadii biraa deebi'an gizee 3 jaatanii bultumii fi ijoolleen isaa harkaan qabuu kaateet harki horamnaan biraa deebi'e beeytanii harkumaan ani gaafin gaafa dhukaa gammaa deebisan argatiniif oduu gaafsan isa qabanii maal godhinnaa jedha Arsiin deebis oduu gaafsan isa qabanii haga nagaariitti qabasa oduu isumaa qabanii hin ajjeesamu hin guddifatamu maaluma isa godhanii jechuutu jira. Kana jechuun kana taarika kana himuu waan irra tureef bal'isee isinitti himaa. Kana PowerPointiin isinitti argisiisa warra Ingiliziyaa dandeettaniif
warra afaan Ingiliizii dandeettaniif kaan afaan Oromootiin tokko tokkoon hima. Maaliifii kun warri Ingiliizii beektanii waan asirratti jiru kan laaltanii kaan afaan kiyyaan irra deddeebi'eetiin hima. Tokkoffaa Arsiin kun diqqoo isinitti fakkaatti namni hin beeknetti. Arsii jechuun lafa biyya Arsii waabeef Awaash hin jiru osoo hin ta'in Arsiin bal'aa haga qal'atu hin beektanii maappii kana kun qopheessi arguu hin dandeettanii maappiin kun biyyarra deemee laalee Andallollee dhaqee Ginniirillee dhaqee Kokkossallee dhaqee Diidaa Amara waliin ga'ee maappiin kun Arsii nagada fakkaata bal'inni isaa kun guyyaa keessa meeqa deemtan keessaa baatanii hin dandeettanii. Arsiin akkuma beektan bakka lamatti addaan qoodama seeratti duritti akka jedhan amma baay'illee hin jiru wanni sun Arsiin yoo ta'e arsummaa ta'uu fi sikkotti galaa yookaan mandootti gala sikkisaa mandayyoo jedhan garuu maappilleen sirriitti addaan sirriitti hin baasu warri sikkisaa kun gara barii jira warri immoo mandoon gara kunoo dhiyaatii fi gara kunoo baaletti isaanitti jira kunniin asitti walitti gala Arsii yoo jedhan nama gosa takkitti odoo hin ta'in saba miliyoona baay'eetti laakkaa'amu. Amaarri yoo dhaqeetiin jedhu gosa takkitti odoo hin ta'in miliyoona waraanaa turan jechuudha. Agartanii Arsiin yoo ka'u Arsii jechuun gosa takkitti miti kana maappii isaati. Kuni kunoo maappii Arsiin itti facaatee ani gosa 100 ol walitti qabee gosa 100 ol 200 ol walitti qabee kan of dura maappii irra jiraa kun maappii jiru akkuma argitan namni kunoo amma kunoo gara waabee gamaa gamana jira gara kunoo garaachaa kanatti waa'ee irra hin jiru maqaan gosa maappiin kaa'e jechuu kiyya. Gosi kun martuu tokkichi ofiin jedhu obboleeyyan ofiin jedhanii lolli kun yoo ka'u kun martuu walitti dhufe jechuudha. Amma oduu lolan dubbanne duratti ka amma irra deebi'uun barbaadu baay'isee Arsiin gadaan bulaa ture. Gadaan amma reef dubbannu santu ture. Seera saniin bulan. Abbaa duulaa, abbaa gadaa, abbaa baallii jedhanii turaa turanii mootummaan hin jirtu jechuudha. Gara gadi aanu kanaan islaamummaan haaseentu malee gaafa haga sanitti gadatu jira. Ka lolli kun yoom ka'e yoo jettani Arsiin bilisa malee mootummaa biraan qabanii mootummaan hambaa isaa biteen beeku bobba'anii lafa ofiitti irratti turanii lolli kun lakkoon kan jalqabeetiin jire biyya mootummaa biyya Amaaraa yoo kaatu. Mootummaan biyya Amaaraa kakaaten Saahila Sillaasee an tokkotu ka'e. Saahila Sillaaseen sun kan nama Oromoo lawaa dhabamsiise beeytanii nama Oromoo warra Salaaleen warra Shawaa jennu kana warra amma Tuulamaa kana kalafaa fixee qabsiisee biyya Shawaa qabate jechuudha. Dura innummaan Shawaa qabatee jennaan biyya Arsii dhufuu yaadee Arsii mo'atee ofirraa deebise. Kana anaa miti soorsi isaaniitu jedha. Ofirraa qabanii deebisan. Inni dadhabee jennaan ilmi isaa Hayila Malakoo kan jedhamu itti dhufe. Isallee mo'atanii deebisan. Beekaa lolli Arsii bee amma calqabane 1840s agartanii 1844 silaa gaafuma Shawaa qabatan san qabatan. Idduma kana immoo galteen takka galtee mootummaan Itoophiyaa hin kuftee Shawaatun hin kuftee Teediroos dhufee miilikuu mataan isaatiifuu qabameet biyya sanitti gale. Hafuura baafatan jecha hagasan gaafa achii deebi'e kaammoyilikaan diizaayinii isaa biyya kana bal'ifatee mootummaa Shawaa kana bal'isuu calqabee achirraa kan dhufuu calqabe lammata haga achii deebi'e Teediroos irraa badee achii deebi'e tokkoffaa wanni beekuun sira jiru Teediroos Minilikii harka muraa kana hidhii muraa kana Teediroos hin jalaa baratee deebi'e. Teediroos Oromoo harka muraa ture hidhii muraa ture Minilikiin kun immoo kana barate gaafa achii barate achumatti godhaa jiran jechuudha jalaa barate. Achirraa immoo deebi'ee gaafa tokko Raas Daargeen jedhan kun eega Salaaleen qabate duubatti 1979 san qabachuuf yaadee ture gaaf sanillee mo'atameeti deebi'e jechuudha. Odumaa lolluun calqabinu yeroo 3 mo'atan jecha. Maaliif deemanii karaan kun akkuma beektan ekonomiif biitti Arsii bareeda Minilik mootummaa ijaaruu hajamee horiin Arsii lafti Arsii qabamuu isarra ture. Wotaadara ijaaratee waan nyaachisuun qabu achii lafa sanirra qubachiisuu barbaade. Karaa lammaatiin immoo polotikaa. Polotikaa jechuun mootummaa impaara ijaaruu egaa hajamte. Oduu Arsiin qabanne impaara ijaaruu hin dandeettu. Arsiin ka agartii handhuuraa biyya Oromooti gara warra kibbaa kanallee achirraa qabachuu isarra ture. Minilik immoo yoo tokko akkuma dhageettan yoo Awurooppaan adda addaan biyya ambaa qoodamuu calqabdu san maal jedhee katabe xalaa tokko warri alaa dhufee lafa biyyanaa kana yoo addaan qoodamu ani waa harka maradhee taa'aa jedhee katabe. Harka maradhee taa'ee jechuun anillee waan faranjiin gootu san godhaa biyya kana qabadhaa jechuu isaati. Kana waan ta'eef biyya sanii bal'isa ture. Karaa lammataa immoo amma namni hin dubbataa oduu istiraatejii. Istiraatejii jechuun biyya Hararii qabachuu barbaade. Biyya Booranaa dhaquu barbaade. Biyya Baalee dhaquu barbaade. Kana oduu Arsiin hin qabanne waan ta'eef biyya Arsii deemuu isarra ture. Kana achumarraa deemaa jira jechuudha. Arsiin maaliif danda'ee ofirraa deebisuu danda'e? Kan amma baay'isee deemu keessa deemuu hin danda'u. Reefuu illee dubbannee jirra. Arsiin seenaa isaa keessatti waliin lolu. Walitti hin duulu. Waliin ajjeesu. Yoo lolillee addaan
akkuma reef dubbanne kanatti gumaan fixatan malee walitti hin duulu. Tokkicha jechuudha yoo Minilikii dhufa afaan tokkichaan itti ka'an. Lammata immoo Arsiin baay'ee qaba. Nambariin amma jedhan kun hin beekamni gara miliyoona jedhanii garii nama 100,000 ba'anii namnummaan kun militaarii Miniliksan caalaa ture. Lammata immoo akkuma dhageettanii amma bal'isee dubbadhaa liidarshiippii bareeda argatan. Waan ani hin beeku waan akkana ta'eef liidarshiippii san keessaa guddaan tokko ka beekame Leenjisoo Diigati. Dhageettanii dhagoottanii maqaan namni dhageenye jiru Leenjisoo Diigaa. Arsiin namicha jaarsa tokko gaafadhee maal naan jedhe. Arsiin korma qabdii korma tokko qabdii jedhan. Kormi sun eenyu Leenjisoo. Kormi lama jiru beektanii biyya tokko keessatti Leenjisoo korma sanii inni korma santu isa jechuudha liidarshiippiin sun. Arsiin gaafa inni du'e maal jedhan namni dhufee walitti ani badee jedhanii namni boonnan jaarsi tokko maal jedhee ka'ee dubbateedhaan badee namni ani badee ani gaafa namni du'u lakki jedheen waan akka leenjoo homuu hin qabne akka midhaan nyaatuun huu hafnee jedhan. Bareeda naa himaa akkasitti akka midhaan nyaatu agartanii akka leenjoo homuu hin qabne akka midhaan nyaatuun huu hafnee jechuudha agartanii. Akkasitti gartee wanni kun akkanatu jira. Ka amma wanni dubbachuu barbaadu oduu Annoolee fi Azuuleen dubbanne duratti Arsiin ka wanna seenaa isaa keessatti lola hedduutu ture. Lolli hedduun ture tokko lola qalaxaati, tokko lola albasooti, tokko lola haroo hamoomotaati, tokko lola dibbeeti, lola duddotaati. Kunniin martuu gaafa amaarri mo'atamee deebi'e jechuudha. Taarikatti argisiisu maap irratti isinitti argisiisa. Kunniin martuu qalaxa, albaso, haroo hamoomotaa, dibbee, doddota jechuun bakka amaarri itti mo'atamee kana keessa yeroo sadi marraa tokko sadi Minilik keessa jira mo'atamee deebi'e. Kana gabaabsee isinitti hima. Achirratti waan Azuuletii fi Annoolee bal'isee isinitti hima jechuu kiyya. Kaadura odumaa itti yaadatiin beela dhufe biyya amaaraa beela maaliif teetteenii nu eedanii qooyinee jennaani biyya Arsii kana dheessaamnaanii dhufan oduu namatti himin yooma dhufan namni itti kakka'eetiin jedheetumaan ofirraa deebise takkama ta duraati eetituu isaani sun yoo ofirraa sun deebisu miili kana yoo argeetiin jiru nama akkanatti yaa'eetiin gamaa gamanaan marsu badiin galte jara kana humnaanii muranneen dandeenyu nama hawaamneetiini mee nagahaa kennineefitiin akka nu gabbaran goonaa humnaan qabachuu hin dandeenyu jechuu jalqaban. Kana maal godhan ka amma namichi tokko ka hedduu deemutu jira. Namichi sun maqaan isaa birbirsa badhaasaa jedhaniin ka hedduu lamaan deemu. Isa itti ergeet nama nutti ergaa jedhanii nama keessa mootii keessa nutti ergaa Arsii mootii waan hin qabneefi suufaa kusoo jedhaniif daamuusu jedhan tokko filatanii itti ergan. Yoo dhageettanii nama Arsii beekaa keessaa guddaan yoo san ka beekame beekumsi akka isaan namni qabu hin jiru jedhanii yoo san beekumsa dubbileef gamna suufaa kusoo kun yoo inni dubbatu dhagaamu ka dhagaa jechuun beeytanii gamna itti citaati jechuudha. Isa filatanii tokko daamuusuu dargaggeessa tokko jaarsaa tokko dargaggeessa ergan Arsiin beeytanii baatellee jalaan erga oduu jaarsota erguu jar lamaan dhaqanii raawwatanii achi dhaqaniit miilikii nu gabbaraa jedhaan amma garbummaan kun amma dubbiin amma asirraa dhufa. Nu gabbaraa kun akkana nu kana jennaan maaliif si gabbarraa jedhaniin maaliif si gabbarra jedhaniin beeytanii haga amaarri na gabbaraa jedhe malee waan namni isaan gabbaruuf himee tokkotti himuu hin dandeenye maaliif isin gabbarra yoo jedhaniin wannuma isaan gabbaraniif namni itti himuu hin dandeenye haga ammaatittu maali wanni isin gabbaraniif jennaan qawwee ol fudhanii argisiisan kana qabna jechuudha. Kaa'ama achitti jennaan namichi kun immoo maal jedha jedhanii usuun qondoon kun hin jarjaraa daammuun achumatti ilaaleetti. Amma nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jedhaan jedhan nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jechuun hin bushaamii liqa gartee nama gabbaruu dhabnee kana gabbarraa jedhaan jaarsan jennaan lakkimii akkas hin jedhini galle biyya deebinee biyyattu nuti deemnaanii jedhaniin biyya galaniiti kaa biyyatti gallaa deebi'anii jennaan namni amma walitti qaban jaarsota amma akka jettan gosa amma reefa asirratti argisiisee kana walitti qabanii namichi akka nuun jedhe maal goonaa jedhaniin namni maal jedha. Wannummaan isa gabbaruuf maaltu jira maal gabbaruu jechuun kun maali jedhanii hin beekani horii kenninaa lafa qodinaa fi nama yoo nutti ergan hin gabbara jechuun kanaa jedhaniin namichuma kana wannummaan gabbaruuf maalii nuun jedhan qawwee qabaa loltuu baay'ee qabaa jedhan
kanaaf ka harka kenninaaree hin lollaayaniin hin loltanii hin lollaa'an hin kakatanii achiraa lolli calqabamee gaafa kaa deebi'anii jennaan lakki namni dide nu amma nagaan barbaannu nagaan isin jettan kanan barbaannu yoo dhiiftan nu dhiisa yookaan yoo lol barbaaddan koottaa yaniin birbirsatti himan birbirsa sun idduu deema achirraa miilikkaa lammata dhufee maappilleetu jira maappii sana isinitti argisiisa maappii karaa irra deemanii kaan Arsiini wanta jechuu calqaban nu amma jarri keenya gosti keenya xiqqishoolee gosa takka waggootuu hin dandeettu koolishinii humna yan koolishin jechuun nama gama tokkootitti akka wal gargaaru goonaa jedhan tokkoffaa amma ka Arsiin bal'aa waan ta'eef koolishiniin tokko warri diida'a walii birmadhaa warri diida'a warri gadabiif sirkaa walitti muradhaan warri immoo caancoo warri gara dhiyaa jiru gara kunoo noorzii jiru gara amman dhaladhe kanaaf gara leenjisoo itti dhalate kana gara olaanu kana ka jiru caancoo jedhanii Arsiin goonnoo wal waamti waayyuu jedhanii caancoo jedhanii bakka jiru ni wal caancoon wannoo tokko haa ta'uu jedhan koolishinii tokko haa ta'uu jedhan nu martuu akka dhufee nu bira tare yoo nu bira tare isinirraa dhaabnaa yoo isinirraa dhaabuu nu dadhabne ofirraa eega yoo isinirraa waraanee horii isinirraa hatee dacha'e nu gamanatti eenaa yaniin beektanii koolishin jechuun walii kalatee jira kun amma Arsiin martuu diqqaa guddaan isinitti argisiisaa beerillee qooda keessa fudhatte beerri dhageettanii taarika Oromoo keessatti haga ammaa namni kama dhiira callaa dubbata biyya cilaalootiif albasoo keessatti beerri qooda lola keessatti fudhachuu evidansitu jira faranjitu argee faranjichi sun waan katabe isinitti hima kana ka muratanii itti ka'anii lammata kaa gaafa isaan deebi'anii dhufan qophaa'anii eeganii laga qalaxaa jedhan tokko qalaxa beektu namni biyya Arsii dhalatanii beektanii qalaxni hawaashitti galaa qalaxa san keessatti eeganii nama 1,000 ga'u fixan amaara beektanii namichi sun gosa diilamoo yaniiti komaandarri isa gaafsan amma leenjisoo hin dhufne iddoo kana jiru 1,000 dhufee achi deemanii raawwatanii immoo qadiidaa bakka jiru hin beektanii achi yoogaan marsanii dhufan gamaa gamanaa garuu kaawwanni rakkoon jiraatu hin lolla jedhan malee kominikeeshiniin hin jiru warri militaarii turtan hin beektanii yoo ka gamasii dhufu ka tokkoon dhufu warri gadab oduu warri dakasii dhufe warra gadab hin fixanii warri kun immoo warri diidaa yoo dhufu sin fixanii miilik immoo horii gara 1,550 ga'u haree deebi'e jechuu kiyya. Amma ka rakkoon isaa ka jiru ka amma yoo doddotatti dhufe amma kunoo leencoonni ganaa yaati amma leenci dhugaa ka lolaa komaandarri dhugaa amma as keessatti yaa'uu calqabee kana ka eenyu keessa jira wanaan jettan leenjiso mataa isaatinuu kun immoo jaatanee bultum seera jaatanee nagoo jaataneeti abbaa filma jechuudha. Kaawwan kana caalaatti immoo ka argisiiftaniitiin jettan ka guddaan ka beekame maqaan isaa ka beekame obboleeyyan lama katabee jiraatanaan duras irreessoo tongoo qal'ii tongoo jedhanii kun marti dargaggeessanii beektanii nama walitti qabaniit biyya wannoo sanitti fixan doddota keessatti fixanii gaafsan ka gaashaa jaagree jedhan gaashaa jaagree jechuun boodigaardii isa ajjeesan gaashaa jaagree kan isa jala isa eegu ajjeesanii nagaarita san gaafasan irraa fudhatan. Nagaarita san muratuun waan guddaa beekaa nagaarita jechuu beektu nagaarita jechuun dibbee nugusaadha yoo inni dhufu dibbee sadhaanii jalaan deeman isa jala deema jecha dibbee san fudhatanii eessatti hin galan warra soddaa sayidii kennatti hin galan saburoo burkuuntetti hin galan burkuuntetti galanii saburoo beektu bakka jirtu dheeraa achitti itti onnoo godhan waan guddaa beekaa ka amma nagaarita san qabachuun isaanii amma mooraalii guddaa kenneef nagaarita eega qabanne amma kaajarattii argine tan amma achitti kennanii kakatanii itti sirbaa bulanii gaafa kaan achirraa calqabamee kaa leenjisoo komaandarii ta'e namni isa gaafatu hin jiru san duubatti awuraa jechuun calqabe amaarri awuraa ka amma doddotaan maal jedha amaarri doddotaa yoon diboo taayan jechuun dhiira loltuu fi nama lolan sodaan asitti arganii maqaan doddotaa gaafa sanni ida'ame jechuu kiyya lolli viktiriin duraa ka dhugaa gaafa sanii achirraa akkuma isiniin jedhe ka amma jarriin kunniin martiin argame maqaan isaanii kun amma akkuma argitan kana ani yoo maqaa nama tokkoo dha'u namatti hin tolu beektanii akka historiyaan nama tokkichaa miti ka lole nama maraatu lolee sawa mara lolee kunniin komaandara waan ta'eef maqaa dhaa malee ka biraa hedduu jira jechuudha yoo dida'an deemtan ka biraattu jira yoo gadabiin deemtan ka biraattu jira yoo gara gammoojjii kana deemtan ka biraattu jira kunniin lola gaafa san keessa turanii kunoo warri harkaan qabu namicha kana jaatanii bultum akkanumatti harka bira gaanii mojoo biratti achitti qawween daadhanaan biraa deebi'anii lolli kun ka achumarraa itti sufee waa lama isinitti hima lolli amaaraa waa lamatti maqaa lama kennaniif
tokko gisgasaa yaaniin tokko zamachaa yaaniin gisgasaa jechuun bakka dhaqanii saamanii horii qabanii waa haamanii dafanii deebi'an gasaggasa afaan amaaratiin lafa dhiyoo jirtu itti maratanii oduu namatti awaajiin baafne dhaqanii warra nama irra baalchisanii horii isaa haranii dafanii deebi'an guyyaa shan keessatti gisgasaa yaaniin biitti Arsii dhiyoo waan taateef yoo rakkatan yoo waan nyaatan dhaban wal waamanii akka kunoo bineensi yoo horii reeqa argatu waamu kanatti wal waamanii bakka jiru maratti dhaqanii haranii deebi'an gisgasaan zamachaani kamiili qophaa'ee dunkaana fe'atee waan na jiru mara nama akka seeraatti deemu ji'a sadiif deemu jecha biyya Arsii wanni miidhamteef waan dhiyoo taateef sanu gara asaanu kun gisgasallee itti godhaa turan gisgasallee itti godhaa turanii zamachallee itti godhaa turanii kuni lammata ka 84 sanillee deebi'eetiin gisgasaa san dhaqan amma kun immoo waan ajaa'ibaati amma odumaa isaan yaadatti miil dhufe odumaa arga isaan hin qabin dhaqeetiin ol dabaree gara albasoo dhaqee albasoo hin beeytan isinu biyya jiitu qarsaa ol gara galee horii kan haree deebi'e jennaan amma leenjisuufa maal jedhan amma qabneen dandeenyu waan bira mala baafnaa jedhan maal goona jennaan horii inni haree deeme horii isaan harkaa dachaafannaa amma lollee hin dandeenyu namni kennan ga'u yoo inni dhufee bakka haroo hamoomotaa kana ga'u hin beeytanii riftivaalii keessa bakkee kana ga'u farda leenji'in erbee goggogaa itti kan erbee suqqoonnoon ta'in hin dhifamin doydatti hidhanii gogaa doydatti hidhanii farda dhibba ga'u itti gadhiisan gogaa farda jechuun kaachitti fardi sun achi seenee waan godhe kaa fardi leenji'amin horiin takkichi namni achitti horii sammatti harkaa dachaafatan jechuudha horii isaa walitti qabanii horii kan dhibba tokko ta'u kuni eegan lolullee dadhaban karaa horii itti dachaafatanii jechuudha sunillee achitti tolee haroo namootaa sun kana evidansi jira faranjiitu himee miili karkuun qullaa dacha'e waan qabu militaariin badee fardi isaanii jalaa badee garii lukaan dacha'an fardi maan isaan deemanuu jalaa badee gaangeen jalaa baddee miila lukaan galan jedhu salphina guddaa beeytanii kun militaarii keessatti tokko isaa kunillee kun 85 ani kun wanti dubbatamillee hin jiru amaarillee dubbannee miil dhukee oduu horiin qabin oduu waa tokko boojiin deebi'an kana jechuun harkaa dachaafatan jechuudha horii kana isaan qabu kana wanni godhan taaktikiin isaanii tokko simple yoo inni gadabiin deemu yoo inni albasoon deemu haga achi ga'u eeganii raawwatan yoo isaan galan karatti eegan garumaan deebi'aa mere roophilaan hin deemanii horii karaa harkaa dachaafataa turanii 85 sunillee harka qullaa deebi'ee jedhanii kun evidansiin baay'een jiru wanni achitti ta'e sirriitti himuu hin danda'u achirraa ka amma kunoo bakkeen dubbachuu barbaadu kunoo kana amma kunoo tanaan dura hannaa ragalleen hin jiru miili haga amma ga'utti biyya Arsii qabachuu waan barbaade fakkaatu hateetuma deemuu callaa barbaada amma kunoo qophaa'anii dhufan qophaa'u jechuun amma miili jimmaan qabee wallaggaan qabee amma militaariin isaa walitti dhufe jechuudha amma diinni isaa kaafee eenyu amma Arsii callaa Arsii booda harar calanqoo fa'aa Arsii dhaquu Arsii fixanii calanqoo taruu jedhan achirraa amma kaa maal godhan wallaggaan eegaa qabe duubatti Arsii kana gabbarsiisuu nurra jiraa jedhan maal goona jennaan waan barbaachisu mara goonaa jedhan wanna barbaachisu jechuun harkarlee murree harmallee murree waan barbaachisu afaan hin jedhani waan barbaachisu goonaa jedhan amma maal jedha akkuma dhageettan duraan komaandarri miiliki hima ture mataa isaa ofumaa deemaa ture namni biraan jiru jechuu kiyya keessa jala deemu malee amma maal jedhaan raas daargee kanaa fi ati amma komaandarrisii biyya Arsii kana qabadhu biyya Arsii kana moo attasitu bitaa jedhaan raas daargeen kun obboleessa abbaa isaati obboleessa Hayila Balakooti ka biyya Salaaleen biyya Guraagee biyya Shawaa kana qabate inni waan akkanaa kan harka muraa kan irraa muruu ekspertii jedhan kun evidansi jira waan amma isinitti himaniitiin namaan sodaachisanii Arsiitu akkana godhaa Gujiitu akkana godhaa Karrayyuu akkana godhan kana aadaa isaaniiti. Evidansii waan jarri sun irratti ga'e namicha san peejii lamatu jira afaan Faransaatirraa Ingilizitti hiikee pooblishii fi godhuufiin daddaayoo hajaman. Akkasii ka amma kaa biyya asitti wantoota haa deebinu azuuletti haa deebinu amma kaa muratanii maal jedhan si fakkaatan amma kana muratan jechuudha. Fardi keessan haa gabbatu gaangeen haa gabbattu namni marti ka qawwee qabdan ka qabdee qayboo qabdan tokkichi nafinaa koottaaniin gaafa abboo kun asirratti hin argitan yoo arguu dandeettan abboo jechuun faasikaan bayee torbaan tokko jechuudha. Faasikaa bayee asitti tolaa agarru jedhan faasikaa bayee kan amma kun awaajii guddaa beekaa lolli namni jiru mara nama qaban nama jiru amaara ka ta'e isaan jala deemu mara fidanii
qophaa'anii ka'anii Arsii duula calqaban 86 beeka amma kun amma loluma jira amma deemanii yoo jedhani deemanii tumaani qarsaa keessa deebi'anii baddaa keessa deebi'anii albasoon dhaqan Arsiin kaaf abbaa fardaati rabbis sinuu fide aniin in qubatan isaan baay'ee waan qabaniif meeshaa waan qabate kuma 30 ta'e kuma 40 ta'e ganamni hin beekamu ciisan albasoon hin beeytanii bal'inni isaa achumatti itti marsaniit halkan tokkichatti 2,000 ajjeesan kuma tokko gaafsan ajjeesanii lafa haqatan jedhanii ajjeesanii lafa haqannee jedhan namni haqa ajjeefame hin beekamu disalviyaakiin tokko nama 2,000 ajjeesanii jedhan 2,000 halkan tokkotti deebi'aati yonnummaan isaatu ka duraan waakkatu kitaaba isaa katabu Gabrasillaaseen jedhan nama 700 ajjeesanii jedha gaafsan kun jechuun waan guddaa beeka namni Arsiin eboon ka'ee Amaara warra hidhate halkan tokkichatti nama 700 kama inni jedhanii yoo fudhanne 700 jechuun kuni ka Arsiin hagan ajjeesee hin beeku haga ammaatitti jechuun haalolan malee kan agartanii ciisanii dhufanii ardarra waan ciisaniif itti wal guuraniit fixanii haraa galatoon kuni ka yoo beekuu baattan maqaa isaa dhaga'uun ittanii warri warqata keessa dubbattan historiyaanii beekame waan ajaa'ibaati namichi kun akka itti dhaga'illee kana mara hin beekamu histiriin kiyya guddaan isarraa dhufe namichi kun 5,000 dhumee jedha gaafsan Amaarri 5,000 hin ta'a jedhan waan asii miti sun hin ga'u kaa beeka amma Arsiin gaafa lammataa immoo kaa xiqqoo gowwummaa maqabanii keessa gaafa lammata illee itti deebi'an achumatti deebi'anii jennaan gaafa kaanii qophaa'anii waan eeganiif nama Arsii fixan gaafa lammata illee achitti eega fixanii deebi'anii amma kaa wanni Arsiin bade lolli Arsii wanni bade yoosan torbaan takkaa lama yoo duulan addaan balanii addaan baffaca'an beetanii akka amma warri sooraa godhuuf kanan turu agartanii walaa itti duulanii raawwatanii waan nyaatan oo fidhatan addaan faffaca'anii qeefii dacha'an gariin baalee ka dhufu achi dacha'aa ka gammoojjii dhufu achi dacha'aa isaan Amaarri haga Arsiin itti duulu san eegataniit huuxa jala ta'anii yoo isaan achi immoo addaan faffaca'an ka'anii deeman amma ka Arsiin addaan faca'anan torbaan lama ol turee ol hin danda'anii gadabiin dhaqan gadabiif sirkaan dhaqan amma reefu wal gaa maappii isinitti argisiisaa higer maappii kan amma for the first time amma durumarraa calqabee miilik albasoon keessa taree gadabiin dhaqee asaasan dhaqee kofaleen dhaqee bakka silaa biyya amma Arsii jennuu kana waa beekamana ka jiru qabate jechuu amma qabatanii as keessa gara gariin sirkatti qubatan amma sirka keessa deebi'anii amma raas daargee injifannoo jedhanii Arsiitti azuulee achitti dhiisi ati asuma taa'anii namarraa haaranii ati taa'an biyya deebi'aa ati biyya kana qabatu sirra jira abbaa feete waan feete godhi ani biyya deebi'aan amma ka san callallee miti yoo biyyatti amma oduu isin akkuma achirratti hin tarretti wanni akka reef isin jedhe sani lola guddaa beekaa dhiirri dubartiin hin hafne gaafa lola keessatti qooda kudhataa ture kun asirratti akkuma argitan namichi kun Antoonolii aniini biyya xaaliyaanitii dhufe gaafsanii miilikii wajji deemaa ture lola san gaafa cilaaloo hin dhaqu amma gaafa albasoo kana dubartiin fardarra yaabbattee dhiira wajji lolaa turtee jedha san callaa oduun ta'in yoo namni qabu achitti isaan ajjeesuu barbaadaa turtee jedhan akkanatti fakkaatutti ka Amaarri wannummaan gadoo itti qabaateetiinuu harma sammuu reefuu tokkoo kanaaf ta'uu danda'a maaliifii itti duulte akkuma dhiiratti ajjeesaa turte jecha kun anaamiti kakata beeka evidensii afaan xaaliyaan irraa hiikamee namicha gaafsan ija ofiitiin arge gaafa achitti lola sanii san 86 achi taree amma ka deebi'anii gaafa achi deebu ka amma ka lolli dhumu beeka yoo inni achitti albasotti dhumu yoo inni albaso irraa gad deebi'u garanatti eegan amma maal godha sitti fakkaate halkan marsaniiti ibiddaan guban kaampime isaan ammallee leenjiso keessa jira leenjiso maal jedhaniittis itti dhaadatan.